abdii yeroo hajuu kuma kudhan jee jira. Ergaddu abdii. Private irra jira inni illee ergachuu inni ergate malee naquu hin dandeenye. Najaatii tana dubbisaa. Najaatii tana dubbisaa. Najaati baga nagaa dhufti. Wanta ijaa Assalamu turte alaikum. adeemsa sirreessuu feeti. Itti fufi Najaati. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Hayyeen illee waan gumaachuu ji'a kana akhirarra ni ergaa garuu isin akkaataa gargaarsaa sirrii godhutti hin jirtan. Akkamitti? Maaliif jennaan nama tokko irratti dhiisaa laalla gargaarsi akkanaa miti akka silaa namni meeqa qaata ol ba'ee kan nuu danda'a nama tokko irratti dhiisaa gargaarsisaa wal bira wacuu jirtan amma. Akkasiin illee diinaa ol keessaan hin dubbisaa ji'a kana akhirarra ni erga inshaallah. Ayyee foloo asiin deebisii. Akkaawuntii Fooloo godheetiin jira. Eessa jirta? Akkaawuntii akka baatu. Joordaaniin jira Joordaaniin jira. Akkaawuntii tabiyyaa si ergina Najaati. Tabiyyaa. Ayyaa. Namoota amma maallaqaa barreeffatan kana ol haa babaasnu. Galatooma. Namoonni biraatis waan nu hubattan akki barbaannu waa'ee gargaarsaa kanarratti akkaawwantiin daayirektii Oromiyaa Isteet irraa harkattanii Oromiyaa Isteetiitu isiniif ergaa jira. Kanaaf yeroo garii anis haaseetiin nama ol galchaa sanbooda Oromiyaa Isteet dubbachuu mala achumaan akkasii wal harkaa fuudhaatii deemu jira. Yoo isin rabba isiniif dhiifama isiniif jecha. Obsa gisee takka dubbadhu. Carasiyan. Maal gootan si fakkaate? Namni tokko maqaa namaa qabatu namni tokko ammootiin mallaqaa niyyatanii sana qabatu akka wal harkaa isin harkaa hin dhoyne. Kun ammoo namni jalaa nama ol galchu kaan jalaa gabbuusee kaan olaa galchu. Kaasirra jirullee maal godhaa bootaa qabee ta'a beekte namni hedduun isinii seenuu danda'a. Anumaayyuu gadi buusaatii bakka kiyya nama galchadha. Rakkoon hin jiru. Hedduu galatoomii yaada keetiif yaadni Akkas godha. bareedaadha. Hayyee poolisii maddaa hedduu galatoomii. Hayyee namoonni ammaan tanaaf qabdan as jalatti bikka banaa ni qabna. Ammallee asirratti Aliyyi ka jedhu yaada isaa dabarfatee waan akkaawuntii yoo barbaachisaa tahee Oromiyaa Isteet irraa fudhachuu danda'a kallattiidhaan fooloo godhee. Aliyyi. Abdii Oroo obsa. Abdii Oroo. Ergaddu jaa. Barreeffatan as ergaddaa. Aliyyi yeroo deebi'e ergaddu. Abdii Oroo kun maal erganne? Yaasmin ergaddootis namni gargarii wanti hin ergamuuf maaliif akka ta'e hin beeku. Oromoo Kingi. Biyya isaan jiranirraa yoo akka tasaa isiniif qabdanii isiniif ergamuu dide fooloo gootaniiti Oromiyaa Isteet fooloo godhaati miseejii barreessaa inni miseejii achiin baay'ee biraatti irra laaluu jirtaame. Inni harka rakkoon Laalaa qabu. isinii deebisuu danda'a. Laalaa isinii deebisaa jira waan ta'eef fooloo godhuun dagatinaadha. Ammoo akkaawwantii nuuf ergi jaate achi keessaanis barreessaadha. Nama si barreesse ammoo waraqarra qabatteeti akkasitti abaluudhaaf ergee jira jennee maqaa isaa asirratti galatoonfachaa deemna. Oromoo King waalaikum salaam baga nagaa. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Yeroo hedduun isin jala taa'ee barreessu jira. Tole. Beefama namoota Waan akkasii gaarii argaa irra jirru. jirtanii itti fufaa jabaadhaa illee nama keessa rafaa jira. Riyaala 500 ganama isinii galcha. Oromiyaa kan inti baankiin argitan. Muraadi. Baankiidha hayyee wanni Isteet fooloo godhiiti. No Oromoo Kingi. Isa fooloo godhe naa ergi. Fooloo godhiiti keessaan Fooloo isa godheetiin jira. si ergu jira ammahu hayyee hedduu takka nuuf galatoomii hedduu si galatoonfanna obboleessa kiyya Oromoo maqaa Oromoomaan jira asirratti. Namoonni as jala jirtanis fooloo godhaa nama agartee tokkummaa Oromoo gargaarsa waan kanarra nuuf hirmaatu kana hedduu jaalanna hedduu galatoonfannaa. Muraad biyya jirtamoo biyya Arabaa jirtamoo Weestarnii kana jirta? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulayana kam nagaa? Fayyaa nagayaami? Fayyaa alhamdulillah. Wallahi mashallah
waan gaarii jirtanii rabbi irratti isin haa jajjabeessu. Illeen du'a munaa godha inshaallah rabbi jedhanii hin argaa. Hayyee Muraad Ganallee jee waa shartii isiniin seenu ammoo akkaawuntii keessan na arga. hayyee Oromiyaa State achumaan dhaqqabsiisi akkaawuntii dhaqqabsiisi. Waan niyyatti wanni takka kum takka maan taane 500 maan taane namni waan danda'u gargaara yaada gargaarsaa yaada nama deeggaruudhaa qabaachuudha malee laayikii nu barra deeggarsa nutiif. Laayik nu godhuu fi sheer koppiliinki nu godhuu waan guddaadha beekadha hedduu ulfaadhaa isin jenna bara warri namni dilli kun kateessanii nu dhaaluu jirtan. Mee namni maaliif gartee qarshii 500 hin taane sanii gad hagumaatti dandeessuutu walitti dhufee waa godha. Haga ammatti namni waan kana deeggare nama muraasa nama qubaan lakkaa'amu. So yoo gartee namni hedduun bikka adda addaatirraa maaliif namni biraa 30 jee 10 jee 5 jee jettanii qalbii wanni hin godhinaadha. Yoo gartee kum takka waan taane haguma dandeessirraa gargaarsa nuuf godhuu dandeessanii isin hin jenna hedduu galatoomaa obboleessa. Kennaadhaa fi saayiboo dubbisi. Kennaa dubbisi. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi saayiboo dubbadhu. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh bro. Agak mungkin tahu. Salaamu alaikum. Neetworkiin sibiila inni rakkisana fakkaataa garuu sababni dhaga'uu jirra. Hamdishaa riyaala 500 hedduu galatoomii siin ol naqaatii akkaawuntii kee fudhatteetii. Obsa. SDC kana galchi. Kanaada ada jira. SDC hayyee lakkoofsa tokko SDC harkeetiin si harkadheetiin jira hayyee nu wal galchee. Harka fuune achumaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Oromiyaa State Media kaleessa 5,000 ergeetiin ture deebi'ee 20 ammaasiis Monday, Tuesday, Wednesday sinaqa inshallah. Receipt ergeetiin jira. Maqaa dhiisi murtii guutuu bira jirti receipt kalee arge. Murtii ergita. Murtii mataan bulee obboleessa kiyya. kuma digdama nin qaba akkaawuntii teeti 20 irratti si dabala. Akkaawuntii tapha irratti ergite Itoophiyaatti immoo Peesaadha moo Peepal? Nagdi baankiidha. Ergeetiin jira. Siifin himaa halee check godhita halee namni duru erge ana halee jechuudha. Murtii guutoo. Okay. Maqaa ayyaami murtii guutoo. Mi'uu taatee jirta mi'uu irraa kaafadhu. Muutiirra irraa kaafadhu. Maqaa yaamnu obsaa ta'etti irratti ergeetiin jira qarshii 5,000 jeeti. Darasanyiin isaa na bira jira. Ammallee gaafuma 20 nuufiif qabeeti hedduu galatoonfadhaadha. Galatoomii galata guddaa qabdaa warra bibikka irraa baaftetti Nama biyya Ameerikaa jiraatu akkasuma investara nama jabaadha. Nama jabeessullee qabnudha. Galatoomii nu jaanime. Abshir. Hedduu galatoomii xixiqqoo irraa baafte rabbiin guddoo siif haa kaayu. Inshallah. Akkasii. Harka barakaa si haa godhu. Harka barakaa si haa godhu. Kisha barakaa si haa godhu. Amin. Akkasumattis marratti na jira murtii guutuu. Private nama jabaadha. Dubbachuu danda'a obsa. TikTok isaa meeqa qaba jira qubatee ture follow godhadha CDC kanallee ammaan durallee nama jabaadha nama Oromoo meeqaan tam gargaaraa ture biyya humna keessa nam beeka ture galatooma alfadda. Tole hayyee galatooma injiinar.
Obsaatis galatoome isin hundi galatooma. Akkas isin Carraa argadee dubbata. inshaallah galatooma hayyee nagaatti. Ayyee poolisii itti buufeeti. Qarshii 5,000 isinii dabala maqaa nam sadiitiin. Ayyee. Isaanis maqaa isaanii maqaa Sheekh Muhammad Rashad Abdullee Rabbi rahmat isaanii haa godhu. Ibrahim Taagulu. Akkasumas maqaa Sheekh Bakrii Sabalootii fi maqaa Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaatiin qarshii 5,000 qarshii 10,000 irraa qabdan jechuudha. Hedduu takka galatoome. Wanni guddaan yaalaa waan. Takka galatuun. Wallaahi ulfaadhu bikkaa ati gartee irraa baafte rabbi dachaadhaan itti siyaa deesiif haa kannu. Ulfaadhuu siin jenna nu wajjin asirratti hirmaattee maallaqaan gana nuuf dabaltee ammallee irra deebitee maqaa gootowwan keenya dabraniitiin itti nu daate hedduu galatoomiin siin jaa buleessa kiyya. Ayyee galatoomaa siin. Abdii Baaleetii maqaan kee fooloo si godhee siin jiraan illeen Abdii Baaleedha ijoollee Baaleetii ijoollee goota baddaa Baaleetii asumaan fooloo godhadha namoonni asirra jirtanii. Hedduu takka galatoomii. Mee Abdii Baalee kanaaf laal reefullee 5,000 nuuf kannee ammallee deebi'ee maqaa jaarraatii fi Sheekh Muhammad Rashad Abdulleetii fi Sheekh Bakrii Saphalootiin maallaqa ammaas deebilee nuuf kannee hedduu takka galatoomii siin jenna. Omaatiif galatoomaa siin ulfaadha. Thank you Habibi. Me wanta dubbisi kennaa kana dubbisa kennaa yoo jiraate miti firraa banii. Kennaan hin dubbanne bika kee nama biraa galfanna gaa kennaa. Eega seente hin dubbachaa hin jirtu. Hayyee. Ani keessaan dubbisee jira. Achi na dubbisu. Hayyee eebbisa ol bee. Eenyu ol galchite obsaa? Ergee fiitiin jira accepting goone. Isinis namoota gartee gartan ol rakkoo dandeessan bika sadii qabna. Doolaala mucaan jechu jiru kana I think nama as jiraatu miti namni takka gartee wannumaaf jaa. Kennaatis ol seenteen dubbannee ture waan akkasii hin barbaachisu. Warri as jala jirtan sheer godhaa taraa takka namni warri Ameerikaa jira karaa dallee kasalaatee galallee ni jira. Irra deebi'aatiif piroofaayila keessan gubbatti laayivii tana sheer godhaa namni hundinuu billee laayivii tana sheer godhanii hundi isaaniitu akka ati laayivii jirtu seetti dhufe waan ta'eef sheer laayivii godhaa. Sheer laayivii gisee godha nama qorchiisa akkasitti amma waan sheer godhee dhufeef akkas ta'e jabaa itti fufe. Ammallee taaptaappii miliyoona erga seentee deemaan jirtu namoonni taaptaappii godhuu kan dhiifne yaadachiise injiinar meetir takka. Muutiraaf kas injiinar. Faayizoo. Abshiraayyee galatooma ulfaadha. Hanga carraan obsaa ga'utti gisee nama ol ba'e jalaa muutii qabadda. Dafa obsaaf carraan amma kan namee jira nama ol ba'ee fi foozii itti ayyee. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Faayizoo eessarraayi? An Itoophiyaadhaa waan hin dandeenye hanga birrii waan hin dandeenye jiru hanga birrii 2,000 akka hin galchaa. Garuu namni gariin akkuma asmarratti ol beetuma waan hin dandeenye isheetuma afaaniin asirra bahudha jecha bakka waadaa akkamitti hin galinaadha waan hin kanneen takka asirra baatanii waan jettanii dhumastanii nama wannan jeenaa waan ta'eef waan dandeessan fedhu ballee waan ta'anii waan dandeessaniif qabaadha jaan tanumaamiin seenee waan hin danda'uun hin galchaa ta'isan ergaa. Kuma lama wallaahi waan guddaadha hedduu galatoome bikkaatti xiqqoo irraa baafte guddoo siif haa buusu si galee namni dandeettii namni nama gargaaruudhaaf tujjaara taatee maallaqa guddaa erguun hin barbaachisu waan dandeessu kun dirqamaa miti bara dirqama hin qabdu waan dandeessu 2,000 maan guddaadha 1,000 maan 500 200 300 maan taane
waan kana akkaawuntii irratti akkaawuntiin asirra jira irraa fudhattee irratti ergiti jechuun kanaatu deeggarsa jaama. Kanaafuu namni gartee deeggarsa kana godhuu barbaadan namni qarshii 100 akka Itoophiyaa godhuu barbaadan if duuban deebiinaa waan kanarraa. Kanaafuu galatoomiin siin jaabbuleessa kiyya 2000 nuuf arjoomtee jirta maqaa isaa qabadhu waraqaa irratti faayizoodha. Mee eessa gote? Diinaan ni beesa diinaol. Ani tur chaarjii irra dhaabemo. Haa ol deebi'u akkaawuntii keessaan siif ergaa hangasuutti warri as jala jirtan taaptaappii nurraan dhaabina. Koopiliinkii godhaa taaptaap godhaa deemaadha. Haa ol deebi'u yeroo inni ol deebi'ee namni birrii 100 malee namni gartee kun laayif goolii miti nuti kuma barbaanne yookaan miliyoona guuruu qabna hin jenne. Mucaa kanaa miidiyaa kana yeroo dheeraadhaaf kophaa isaa sossoosu ture har'a sappoortuma goonaa jennee. Warri as jala jirtan kan 100 kuma hangumati barbaaddeerraa sappoortiin godhattee waan mataa keessaa qabdu san goota malee gartee eegalaa kumarraa eegalaa kuma 10 irraa eegalaa hin jenne kana nuti. Kanaafuu galatooma warri gartee akka mucaa kanatti dhuftanii 2000 reefullee mucaan takka 2000 nuuf kan biyya keessa teessanii kanaa ol isinirraan eeggamu. Diinaol ol deebisu of Diinaol. Diinaol anjiru amma deebi'ee jira. Amma deebi'ee jira. Akkaawuntii faayizoodhaaf akkaawuntii ergiif. Amma si galcha. Wantaan godhee dhufe obsa kallattumaanii piroofaayila irra haa akkaawuntii karaa gabaabaa nama kana hunda keessaan erguun hin dadhabee biizii taata. Akkaawuntiin piroofaayila irra jirti piroofaayila gattuqaniituma akkaawuntii cumarraa fuudhanii arganii ammaan tan. Akkas guyyaa na fakkaata. Piroofaayilli jijjiiramee jira. Piroofaayilli. Obsaa Ustaas Juwaar kana ol galchaa jechuu jiran jala katabanii Ustaas Juwaar jaamee ol galchi. Ustaas Juwaar mee lakkoofsa tokko barreeffadhu namoota nuuf gumaachan kanaafillee du'aayii godhaa wanni nu gargaartaa asirratti ol ergadhu. Ustaas Juwaar as jala hin jirtu. Okay. Akkaawuntii kallattumaanii piroofaayila irraa fudhadhaa jiin karaa gabaabaa. Faayizoo. Ayyee profaayilaa dhufu. Akkaawuntii achirraa harkata. Hedduu galatoomii ulfaadhu siin jenna. Namni akkaawuntii barbaadan achirratti ni garraa waan if dandeessan if qabdaniiti ol bahaati du'aa isinii gooneeti isin galatoomfannaa. Ustaaz bagana gaan dhufte. Assalaamu alaikum warahmatullahi. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجلن كي جنده قامو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كم جرتني؟ نجيا فيا بقى نجيا نفتي أستاذ. بقى نجيا نعيد نهد خيسان. هدوتك غلطوا. Hundi keessan hedduu takka naa galatoowwan jaa. Tole. Akkam nagaa qabdan fayyaa keessanii. Fayyaa sagalee teenya dhageessaati. Alhamdulillahi rabbil alamin akkin isin jechuu barbaade. Sagaleen teenya sagantaa deeggarsaa akkuma ammaa diinaa waliin akkaawuntii jalatti maxxansa jeesaan anis inshaallah qarshii 500 takka maallaqa Itoophiyaa niin galchaa. Wanni guddaan nama gammadu. Nin dhagaa. Sagalee san nin dhagaa. Turtees ustaaza sagaleen xiyyan dhageessanii itti dheequu jirti. Hin dhagaamtu? Niitoorkiidha. Sagaleen teenya turteessi bira goo jirti. Tanii reefu jee amma dhageesse. Hin dhagaamu? Soo nu dhaga'uutti hin jirtu. Mee oguu takka gabbuyiiti ol deebi yookaan ustaas gabbuyiiti ol deebi. Sagalee wal dhaga'uutti hin jirru kan nuti reefu haasoo inni amma dhageessa. Nuti immoo waan ati jette dhageenye 500 ni arjooma jettee hedduu galatoomii ulfaadhu. Kennaa dubbisaa. Qorraa baafte guddoo siifaa kannu. Hoggaa waan dubbate obsaa kiyya hoggaa waan dubbate akkaawuntii furtii dhuma risiitii erguu danda'a karaa gabaabaa. Keessaan na dubbisuu maaliin san amma dilas akkasitti hin feesitu. Kennaa dubbisaa kennaa maa jettee dubbadhu. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh bro. Alhamdulillah nagaa bakka
ni gargaan leen galcha bakka qarshii kuma takka Itoophiyaa. Aye, akauntiin profaayila irra jirti cumarraa fuudhe ayye. Obsa Profaayila umarra gadhee profaayila haseenu gadi seenuudhaaf wanti illee obsaati ol guddattee jirtu waan ta'eef harka keetira kaadoo iskiriinshoo godhadhu jin itti qabi. Harka akkanatti iskiriinshoo taa godhatanii harka keetira kaadoo. harkarra akkamii kaayansa? Okay, galatoomii kuma takka. Jira rakkoon qabu. Fugug dubbisaadha.